Dubartiin ulfaa tokko guyyaan ciniinsuu isheetii yeroo itti dhiyaachaa deemu sochii qaamaa isheen gochuu qabdu gaafa ciniinsuu rakkoo baay'ee irra ga'u irraati ishee gargaaruu danda'a. Kanaaf sochiin qaamaa kun qaamni namaa keessumaa banaan ulaa gadameessaa namaa yeroo da'umsaa sirriitti banamuu akka danda'u ciniinsuun qaama namaa baay'ee hubuu danda'u sun hirrachuu akka danda'u gochuu irratti shora guddaa taphata jechuudha. Kanaaf haala amma fakkii kana irratti jiruun sirriitti gadi taa'uudhaan yeroo 5 haala gaariidhaan qilleensa fudhatanii baasu isa booda ka'anii dhaabatanii jilba ofii dabsuudhaan atoo ofirra gadi hin taa'in jechuudha. Jilba ofii dabsuudhaan yeroo adda addaa xiqqoo ishee digirii 90 jilbi namaa akka nuumu gochuudhaan garuu jilbi namaa yeroo dabu quba namaa dura darbuu hin qabu. Haala kanaan yeroo 20 gad jedhanii ol jechuu yeroo gad jedhanii ol jedhan sana garaan namaa sarbaa ofirra ciisuu hin qabu jechuudha. Of eeggannoo guddaa barbaachisaa. Inni kun lafeen dugdaa fi miila keessa jiru sun sirriitti akka inni dabu godha. Isa booda luka ofii sirriitti banuudhaan ammas akka masa jalqabaa sana gad jedhanii ol jechuu kun banaan ulaa gadameessa namaa yookaan pelvis inni jedhamu sun akka inni laafaa deemu akka inni banamaa deemu godhaa jechuudha. Banamuun ulaa gadameessaa yeroo da'umsaa irratti rakkina waan uumuuf rakkoo sana hambisuudhaaf jecha yeroo adda irra deddeebi'uudhaan hamma yeroo 20tti haala kanaan xiqqoo ishee ofirra luka gaddabsanii taa'u. Luka sirriitti banuu barbaachisan. Isa booda ofirra gadi taa'uudhaan gara bitaattis gara mirgaattis utuu hin dabiin jechuudha. Miila ofii lamaan olitti barruu miila olitti qadaaruudhaan jilba ofii sirriitti diriirsanii harka lachuun erga qabatanii booda harka ofii ol kaasanii gara teellaatti diddoo ofii dabsuudha. Mataan namaa gad jechuun qabu. Isa booda gara fuulduraattis yeroo gad jennu asirratti of eeggannoo guddaan godhamuu qabu. Garaan namaa sarbaa namaarra ciisuu hin qabu. Yeroo gad jennus akka garaa keenya nu dhukkubu gochuun nurra jiraatu. Dhukkubbiin kamiyyuu yookaan dhiibbaan kamiyyuu garaa namaarra ga'uun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa of eeggannoo gochuu barbaachisa jechuudha. Gara teellaattis haala kanaan gad jedhama. Haalli taa'umsaa jijjiiramuu hin qabu. Gara fuulduraattis haala kanaan gadi jedhama. Baay'ee gaddabuun hin barbaachisu. Gara teellaattis yeroo jedhamu baay'ee dugda ofii cabsuun hin barbaachisu. Garuma oliitii gad jedhanii isa booda harka ofiitiin lafa qabachuudha barbaachisaa jechuudha. Kanatti fufuudhaan miila ofii bananii haala isheen amma teesse kanaan akka gaariitti luka ofii banuudhaan garaan namaa sirriitti gara fuulduraatti akka inni dhufu godhanii taa'uudha. Sirriitti luka ofii diriirsanii lafa qabsiisuudha. Erga luki qabamee booda lafa diriirsuudha. Jilbi namaa ol dabuu hin qabu. Isa booda si'a tokko harka ofii ol kaasuudhaan xiqqoo ishee gara dugda ofii dabsuudhaan isa booda gara fuulduraatti gad jechuu garaan namaa lafa tuquun qabu of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaa. Isa booda miila mirgaa ofii qabatanii harka isa tokkoon gara miila isa mirgaatti jechuudha. Gara isa bitaattis haaluma kanaan sochiin qaamaa kun godhama. Isa booda lukni namaa haala kanaan banamee taa'uu qaba jechuudha. Sun ammas lafee dugdaa lafee ulaa banaa gadameessaa akkasumas yeroo ciniinsuu rakkoowwan jiran dhibbaa dhibbatti yoo jechuudha baannillee haala rakkisaa uumamuu malu hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko yeroo da'umsa jala geessu keessumaa yeroo 36ffaa jalqabuuf jettu sochii qaamaa akkasii gochuu qabdi. Kanatti fufuudhaan taa'uudha. Sirriitti erga yeroo taa'anii garaa ofii gaddabsuun hin jiru, dugda ofii gaddabsuun hin jiru, sirriitti qaxxadanii sirraa'anii erga taa'anii booda miila ofii utuu lafa hin tuqsiisin walirra kaa'uudhaan taa'u gara bitaatti gara mirgaatti jechuudhaan sochii dugda ofii sirreessuudha jechuudha. Kun sochiin mucaa garaa namaa keessa jirullee akka inni ariifatu godha. Qaamni namaa yeroo sosocho'u mucaan garaa namaa keessa yeroo sosocho'u yeroo da'umsaa irratti mucaa galagaluu didee jedhanii inni eegan sun rakkoo kanarraa kan dhufuuf sana hambisuudhaaf jecha sochii akkasii kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni hojii hojjetan yeroo adda addaa sosocho'an rakkina malee kan isaan da'aniif sochii qaamaa akkasii baay'inaan waan godhaniidhaaf waan ta'eef kana gochuudha. Isa booda haala kanaan taa'uudhaan miila ofii dabsanii koomee ofii lafa ejjetanii jechuudha. Jilba ofii akka kanatti dachaasanii xiqqoo ishee
morma ofii gara fuulduraatti dabsu. Morma ofii gara fuulduraatti dabsu. Sababni isaa lafeen mataa keenya irraa kaasee hamma goda taa'aa keenyaatti ol qabatee jiru sun yeroo ciisichaa yeroo dheeraa dadhabbiirraa kan ka'e taa'aa waan turamuuf hin dadhaba. Sun diriiruu qaba. Sun yeroo da'umsaa fi da'umsa booda rakkina namarra jiru hambisuudhaaf nama gargaara. Taasisuudhaan akka kanatti taa'uudhaan miilla ofiitiin lafa qabatanii cinaachi namaa lafa hin ga'u harka qofaan akkasitti harka lafarra kaa'achuudhaan miilla isa bitaa miilla isa mirgaas ol jijjiiruudhaan gochuudha. Piikcharii kanarratti akka argamutti karaa tokko qofatu argamaa jira. Karaa lachuutiin jijjiiruudhaan hojjechuu barbaachisa. Isa booda garaa ofii atuu lafaan hin ga'in harkaan lafa qabatanii sirriitti jilba ofiitiin xiqqooshee garaa ofii gara fuulduraatti dabsuudhaan gara teellaatti miilla ofii ol kaasanii lafa qabatanii xiqqooshee taa'uu barbaachisa. Kana kunis argansuu wajjin sirni argansuu wajjiniin ol qabatee deema. Isa booda ol jechuudhaan miilla isa mirgaaf harka isa bitaa ol kaasuudhaan miilla isa bitaaf harka isa mirgaatiin lafa qabatanii diriirsuudha. Kun gadameessa ofii diriirsuudhaaf nama gargaara jechuudha. Gadameessa ofii diriirsuu kun garaan namaa sirriitti akka inni diriiruu godha jechuudha. Kanaaf miilla ofii sirriitti diriiruu qaba, harka ofii sirriitti diriiruu qaba. Kana miillas harkas jijjiiruudhaan hojjechuu barbaachisa yeroo shaakala akkasii hojjetamu. Haala kanaan. Kana yeroo adda addaatti hamma gaafa guyyaan da'umsa namaa ga'utti irra deddeebi'anii hojjechuudhaan rakkoo gara fuulduraatti nama quunnamu hambisuun hin danda'ama jechuudha.